Tole, kabajamtoota daawwattoota yuutuubii lammii miidiyaadhaaf akkam jirtan bakkuma jirtutti salaamanni keenya qilleensarraan bakka jirtutti isinaa dhaqqabu isiniin jenna. Sagantaa keenya irraan tanarratti waan addaa tokko qabanneeti jirra. Ajandaan keenya irraddaa keessattuu waa'ee maqaalee Oromoon baafattu kan zabanas dhiyoo baafamuu fi urjinaalii yookaan ammoo dhaabbataadhaan Oromoon kan baafatte kan jirutti qabanneeti isiniif dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Qopheessaan sagantaa tanaa ana Iskuu Hamzaa yookaan Raabaa Dooriidhaa fi Anis lammii sireetii hanga dhumaatti hordofaan afeera teenya. Egaa akka Iskuun ibsuuf yaadatti jalqaba Oromoon maqaa yeroo moggaafatu waan wal qabsiisee moggaafatu qaba. Keessaafuu obbo maqaa zabana dhiyoo moggaafaman kana kaafnee karaa nuti Iskuu Hamzaa. Zabana dhiyoodhaas Oromoon Oromummaa isaa beekuudhaaf jecha maqaaleen isaan fidachaa jiran maqaalee garaagaraa kan jecha afaan Oromoodhaa yookaan ammoo hima afaan Oromoodhaa yaadibsi warra kanneen yaada isaanii ibsatanii wajjin kan wal qabatu hoggaa ta'u mee akka fakkeenyatti maqaalee akkasii keessaa tokko. Jalqaba Oromoo maqaa baafattu Oromoon gara keessa kanatti keessaafuu gama Abbaa Oromiyaa kanatti buruja waan jallaalee Oromoon maqaa baasa. San qofaa miti gama Abbaa Oromiyaa kanatti Oromoon nama qofaaf maqaan baaftu wantootaafis waan fakkeenyaaf wantoota akka beelladoota, re'oota, horii, gaala waan adda addaa kanaaf maqaa baasanii san keessaa ammoo akkuma tu kaastee maqaa zamana dhiyoo Oromoon fakkeenyaaf maqaa Oromoo jechuudhaan maqaaleen isaan baasan kun ulaagaa maqaalee biqiltuu akka ilaallaa jechuudha. Eeyyen bakka waan Oromoodhaa jentu irratti kan isiniif deebinu Oromoon yeroo gabrummaadhaa fi akkasumas sirna hacuuccaa jala waggoota dhibba hedduudhaaf turan keessatti maqaalee eenyummaa Oromoodhaa ibsu dhokachiisuudhaaf jecha yookaan ammoo dho'ifachuudhaaf jecha horii isaaniitii fi loon isaanii akkasumas mukkeen naannoo isaaniitii fi lafeen isaanii irratti dhiisan. Fakkeenyaaf boonaadhaa fi boontuun maqaa horii isaanii kan dibichaatii fi kan goromtii yookaan ammoo sa'a isaanii irra waggaa godhatan qabshoodhaa fi bissiidhaas re'ee isaanii irra godhachuu danda'aniiti jiran. Kaayyoon isaanii immoo kana kan godhaniif sirna gabrummaa sin jalaa eenyummaa isaanii dho'isuudhaaf akka ta'e seenaatu ragaa ba'a. Kanaaf gaa maqaalee zamana dhiyoo ba'an kana ogguulaallee keessaafuu zamana dhiyoo kana gaa maqaalee maqaa hin jaamne keessaafuu maqaan nama qofalchiisutu ba'aa jira. Ilmaan namni keenya maqaa baasuu bira qotee maqaa biyyoota biraallee yeroo itti baasan jira. Fakkeenyaaf namni maqaa tokko qabaatu jaalala biyyaa, jaalala maatii, jaalala Oromummaa isii galee sabboonummaa wajjin qabatee illee Oromoon maqaa moggaafata keessaafuu akkuma jalqaba yeroo hedduutti haasaa turre maqaan akka biyyoota biraa fa'aa moggaafachuu fakkeenyaaf maqaan amma Suudii jira, Keeniyaan jira. Awurooppaallee namoo Ameerikallee namoo keessaafuu achirraas deebinee ammoo maqaalee Oromoo dhiyeenya kana baafachaa jirtu maqaa akkamii fachuu alaan. Eeyyeen Naaroobiidhaa fi Kaartuumis dabalatee hundinuu kan naannoo keenyaa nu jira. Hararii Kajuunii fi kan naannoo Harariidhaa kan magaalaa guddittii Zimbaabuwee kan baafatus hin dhabamne. Dabalataan as dhiyootti immoo eenyummaa isaanii maqaa ijoollee Oromoo baafna jedhanii Naatoliidhaa fi Naaroobiifaanis maqaa as dhiyeenya baafatan. Iskuu Hamzaa gaa maqaalee dhiyeenya kana baafaman keessaa wal galchisuudhaaf maqaan ati akka ajaa'ibatti yookaan ajaa'ibsifattee maali maqaan akkanaa jettee ta'a jettee kan jiru walaa galchiifnu. Anamman tana maqaa Naaroobiidhaa fi Naatolii Naa'if. Naa'olii fi Roobeeraadhaa fi Hayileeter bakka ta'an maqaalee Oromoo. Kana qofaa miti roobsanii fi roobeeraan akkuma kaafne maqaan biraallee sabaa'if kajaa'amillee ni jira. Yaa maqaaleen akkanaa kun jechoota moo yeroo tokko tokko jechoota moo maqaadha waan jiru. Fakkeenyaaf maqaa kookeet yoo ilaalle maqaan kun nama jecha lama kiyyaaf keet fajuurraa dhufe. Kiyyaaf keet fajuu ulaagaa maqaa buutaa naaf toli ati naaf toli facahu jecha tokko maqaan tokko maqaa ta'uudhaaf iftantee dhaabbachuu qaba. Jechoonni kana kanaa kun immoo jechoota maqaa ibsan malee maqaa fakkeenyaaf amma naaf toli kun amma jecha maqaa miti. Toleera. Toleera jechuun kunis jecha ammoo toleedhaa fi toltuun maqaa Oromoo hoggaa ta'u toleeraan ammoo maqaa gartee silaa naa tolee jira yookaan ammoo haalli sun naa ta'ee jira yookaan ammoo haalli sun naaf mijaa'ee jira mijaa naa toltee jirta akka nama juuti. Amma keessaafuu fakkeenyaaf dhiyeenya kana maqaaleen akkana baafaman kuni akka ammayyummaatti ilaalamaa dhiyeenya zamana mootaa kanaa maqaa kana baafachuu akka ammayyummaatti ilaalamaa maqaa Oromoo dursan baafachuu illee gartee akka waan duubatti hafummaa waan immoo aadaa duubatti hafaa tokko irraa dhufa. Eeyyeen sooshaal miidiyaadhaa fi kanneen kana fakkaatan irratti naaboonii faadha baafatan. Naaboonii jechuun ati anaan booni yookaan ammoo isa silaa sabboonaadhaa fi sabboontuu juusan naabooniidha yeroo isaan baafatan dhageesse. Naaboonii jechuun maqaa hin ta'u. Ati kanuma naaboonii jechuudha. Naatolii, naanahii, roobsanii, roobsanii, roobeera. Inni kun maqaan ta'u fakkeenyaaf roobee, roobaa,
sabboonaa sabboontuu, caalaa caaltuu, magarsaa magartuu. Kanneen kana fakkaatan maqaa Oromoon uumamarraa isii ganamaa eenyummaa isiitii wajjin wal qabatu. Kanuma boonaa boontuu. Maqaalee wal bira jiran tolaa toltuu, tolee. Maqaaleen kun maqaa eenyummaa qofa osoo hin taane haala yoreessa yeroo san jiruuf jireenya hawaasummaa abbaa maqaa baafatu sun keessa jiru kan ibsudha jechuudha. Qofa osoo hin taane mukkeen naannoo sanii, laggeen, gaarreen, loon isaa, horsiisa isaa gubbatti wanni maqaa isaa dhiifatuu fi sirna gabrummaatii wajjin seenaan isaa akka afoolatti akka dabartuuf jechuudha. Maqaan as booda immoo daa'imman Oromootti ba'aa jiranoo. Amma fakkeenyaaf keessattuu maqaaleen faranjii yeroo itti maqaa Oromoo fakkaatanii itti moggaafamu baay'ee fakkeenyaaf amma yeroo hedduun ilaala Dr. Gammachuu Magarsaa fakkeenyaaf haala inni itti Oromoon yeroo boodaa kana maqaa itti moggaafatte yeroo ilaalu waan nama hubachiisan fakkeenyaaf amma namuma silaa maqaa roobaa jechuun ni malee roobsan fa'aa jedhanii namuma silaa gartee maqaa roobaa jechuun ni malan gara faranjiitti achi harkisuudhaaf akka gartee Jamaaliin fa'aa Jamsiidhaan kan Robeera fa'aa jedhanii dhiyeessee jedhee maqaa maammishaa fa'aa jedhanii nama maammee nama gartee Mahammad kanaanii maammee maqaa kun immoo deemee deemee sooshaal miidiyaa irratti qofa osoo hin ta'in gara lafaatti gabbu'ee namoonni dhiyeenya kan ijoollee isaanii maqaa baafatan akka waan ammayyummaatti ilaaluudhaani maqaanis laa maqaan taane fakkeenyaaf amma naaf nahi qajuu amma maqaadha moo jecha. Kun ammaan kana jecha mee bira biraatiin kallattii dhimma maqaa ilaalchisaa deemu. Maqaan kun eenyummaa amantaatii fi eenyummaan sabummaa garaagarummaa qabu. Yeroo hedduu hawaasa keenya biratti dhiibbaalee garaagaraa asumaan daawwattoonni keenyas akka nu hubataniif roga amantaa dhiibbaa garaagaraatiif osoo hin taane dhuguma irratti yoo deebine eenyummaan amantaatii fi eenyummaan sabummaa garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf maqaan Mahammad Ahmad Yusuf Abdulhamid Abdulwaab Abdumalik maqaaleen akkanaa kun maqaa eenyummaa warra Arabaa kan sabummaa Arabaa irratti xiyyeeffate kan ibsudha. Fakkeenyaaf asirratti wayii yaadachiiftes baamsa maqaa yeroo baasanii Oromoon ilmaa kitaaba irraa ilaalanii maqaa nama baasanii gara deembilatti keessatti gara Oromiyaa irratti kitaaba irraa maqaa ilaalan suni namicha osoo talatiin maqaan isaa achirra barreeffamee jiramu mee waan sana akkamiin ibsitu maqaa kitaaba irraa baasu. Inni kun waan kitaabaatti wajjin wanni walitti fidus hin jiru. Fakkeenyaaf Oromoon kitaabni isaa guddaan Oromoon baafatu yoo jiraate maqaan isaa fakkeenyaaf nama ganna arfaasaa jechuun akka ganni roobee yookaan muqaddamni ganamaa akka roobeen namni dhalatee yoo dhiiratee roobaa waggaa ta'u yoommoo dhalaatee roobee ta'a jechuudha. Yoo nama ganama subii dhalataa ta'e ganamee ganamoo ta'a jechuudha. Yeroo abbaan sun gaaf tokko waan tokkoof kaayyeeffatee galma ga'uudhaaf deemu yoo intalti dhalatte galmee hoggaa taatu yoo gurbaan dhalattaati immoo galmoo ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma xiqqaatti Oromoo yeroo maqaa moggaasu waan wayirra dhaabbatee baasa. Yeroo inni sun dhalatee yeroo san taateewwan ta'anfaa fakkeenyaaf. Haalota biyya keessa jirtuu fi jiruuf jireenya isaa keessa jiru dhaabbatee. Inni ammaa guyyoo akkamitti lafa qabachuu dandeenya kitaaba irraa baasan. Inni kitaaba irraa baasan kun amantaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf Nabi Muhammad nageenyaaf raamni irratti haa jiraatu ergamaa Rabbiiti. Sababa inni ergamaa Rabbii maqaa ergamaa Rabbii dhugumaan qulqullummaa ergamaa Rabbii ergamee gubbaadhaan dabalanii isaa maqaan isaa addunyaa dukkanaa keessatti beekamtii guddaa waan argateef maqaan addunyaa kanarraa Google gubbaa yoo ilaalte maqaa addunyaa kanarraa maqaan Jo'aduu fi maqaan Mahammad baay'ee guddaa. Sababni isaanii akkuma gaafa nuti gaafa daa'imman keenya gaafa warraaqsa qeerroodhaa Jo'ar maqaan jiru. Baay'atee jiru. Namni ilmaa qeerroo yeroo Jo'ar baasu. Jo'ar baasu. Qofaa miti yeroo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad qabatu maqaan Abiyyi hedduun tokko beekee jira. Fakkeenyota akkasitti wajjin wal qabatu maqaan Mahammad addunyaa kanarratti guddatee kan jiru jechuudha. Mahammad kan jiru abbaan isaa Abdallaan yeroo baasu eenyummaa warri Arabootaa isaan dura osoo amantaan Islaamaa gara Nabi Muhammad nageenyaaf irratti haa jiraatu hin dhufin duras eenyummaa kana Abdulhamidii fi Mu'aazii fi kunis bahaatuma jira. Mahammadis ergamaan dhalatee ergamaadha jechuun Rabbirraa isatti dhufte osoo hin taane kanuma osoo hin dhufin dura Abdallaan Mahammad baasee jechuudha. Saniifuu Mahammad jechuun eenyummaa afaan bareedaa jechuudha. Eenyummaa Arabaati malee eenyummaa amantaati miti jechuudha. Warri keenya ammoo kitaaba irra ilaaluun isaanii maqaa gartee sahaabota gaafa san turaniitii fi maqaa warra sahabaan keessaa ergame yookaan ergamaan Rabbii keessaa ergame keessaa baasuudhaaf jecha maqaan ichirraa ilaalama malee wanni amala fakkeenyaaf lammiitii wajjin wal qabatu kan jiru hin jiru jechuudha. Ammoo quraana irra wanni jiru maqaa bareedaa baasuun
maqaa bareedaa daa'imman keessanii baasuun haqa ilmi abbarraa qabu jedha. Haqa ilmi abbarraa qabu. Maqaa sababa maqaan Oromoon ilmi maqaan eenyummaa isaati. Hayni jalqaba ilmi hoggaa dhalaturraa qabu maqaa bareedaa baasuuniif Oromoon waan kana fakkeenyaaf amantaan Oromoodhaa fi akkaataan dhugeeffannaan Oromoon jalqabatti amanu amantaalee wajjin wal faallaan qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf keessaafuu Oromoon yeroo jalqaba maqaa akka itti baafatan qabanii wantoota laalataati yeroo sanan dhalatee fi taateewwan yeroo san jira irratti hundaa'aniif maqaa kee baasa. Fakkeenyaaf ati amma ganamoo dhalatti ganamoo ufaa isin jedhanii gargaroo dhalatti immoo waaree ufaa jedhanii si baasanii achirraa suufnee ammoo akkuma jaalala amantaaf qaban Nabi Muhammad jaalachuudhaan ka'e maqaan hedduu Mahammad kajaan baay'atee jira. Garuu Mahammad kuni akka afaan Arabaatti keenyummaa Arabaa ibsite bareedaa jechuudha. Kanumaaf immoo as deebinee afaan Oromootiinis bareedaa yoo jennee wanni bareedin jirtu. Sanii wal qabatee ammoo namoonni keenya irra hedduun akkaataan ilaalcha nama keenya bira yoo seemaa magarsaa yookaan immoo caalaa yookaan immoo caalchisaa yoo maqaalee kana baafatte si garee wadaayii garmoo horgomsoo kana fa'aa baafatte akka waan garte jannata namni seenne maqaa Inumaatu asirra waa tokko siif. as dhufee wayii si yaadachiisa. Dhiyeenya kana ilmaan dhufanii akkuma maqaalee Oromoolee faashina isaanii roobeeraa fi roobsanii fi maqaa naatolii fi naafnee fa'aa baasan sabboonummaatti fakkaate maqaalee faashinii wajjin wal qabatan maqaa ammayyaa jedhanii yaadanii baasan namoonni musliimaa ta'anillee maqaalee duraan san Mahammad fa'aa dhiisanii yeroo itti abu ittiin jangarta. Abu Muwaas fa'aa jira fakkeenyaaf amma Abu Ureeraa fa'aa jira. Si jedhee Abu Zeeyfaa fa'aa jira. Amma Abu jechuun amma Abu jechuun afaan Arabaatiin abbaa jechuudha si galee. Amma jecha abbaa ishee maqaa ta'uu hin danda'amu. Ibnu Muwaas fa'aa jira. Ibnu Muwaas jechuun ilma Muwaas jechuudha fakkeenyaaf. Bintul Abaluu akka nama jiru intala Abaluu bintul Islaam maqaa Asirratti gaa maskuumsa ofii ilaallu maqaan kun eenyummaa amantiin ibsa. eenyummaa amantaan ibsu. Fakkeenyaaf maqaan biyya caalaa yookaan immoo sabboonaa yookaan immoo sabbooqaa ta'ee amantaa musliimaa yookaan immoo amantaa kiristaanaa hordofuu hin danda'u. Fakkeenyaaf maqaa kiristaanaa keessattis maqaan akka Salamoon Asaffaa maqaaleen akkanaa kun hundinuu maqaa warra eenyummaa warra Israa'elotaa ibsuun. Garuu Itoophiyaanonni wanni isaan itti amanuu jiran warri keenya warri amantaan sirrii miti jechaa hin jirru daawwattoonni keenya sumaanoo akka nu hubatu. Fakkeenyaaf yoo maqaa Arabaa hin baafanne akka waan jannatiin seenne fakkeenyaaf Magarsaadhaa fi Mahammadis ibaadaa masgiiduma tokko salaatanii namni maqaa Magarsaadhaa tokko Mu'aazaa yookaan ammoo imaama masgiidaa isa guddaa masgiidul haram yoo salaatis taate maqaa kanaan jannata ni dhabaa waan jiru. Kanaaf sheekan keenyas fakkeenyaaf namni Boonaa jedhamu ustaas Boonaa yookaan ammoo ustaas Magarsaa yoo jenne jannata ni dhabaa. Isa fakkeenyaaf maqaan isaa Boonaa fi Boontuu taate qofaaf. Amantaan keenya kun amantaa musliimaa yookaan immoo amantaa kiristaanaa eenyummaa Oromoo kana haram malee jira. Akkana kanaafuu Salamoon yoo jee Matsaaf Qudusii gubbatti yoo mucaan maqaan isaa Tolaa jedhamu tokko eensi beekamaa ta'e lallabaa wangeelaa cimaa yoo ta'es jannata olaanaa yookaan samaayiidhaa san keessaanii dhabaa waan jiruusi gaafii daawwattoonni keenya akkuma amantaa isaaniitti sheekanaa gaafatanii gamanumaan jenna. Gamamee maqaa tokkotti isinii deebina. Fakkeenyaaf Wadaay jechuun Wadaay galma Hormoosot irraa ka'e Harargee keessatti hoggaaniif zabanaas booddee kana keessattuu waggoota 50 kan Wadaay siin jechuun akka gowwaa tokko. Odaaf hawwisiin jedhama marrabata. Good. Maaliif wanni sun ta'e maaliif kaasuu barbaanna sagantaa kanarratti wanni kaasuu barbaannaaf waggoota jaarraa tokkoffaa amma keessa jirru kana keessatti maqaaleen gootota Oromoodhaa kanneen sirna naftanyaa biyya kanaatu gubbaa dhaabbatan irra guddaan isaanii arrabsoo ta'ee jira. Fakkeenyaaf mucee amma muceedhaa gulantaa gartee Wadaay galmoo Hormoosootii fi gartee Ibrooshan Dhaafaa maqaan gartee Urfoo Jiloofaan maqaaleen akkanaa kun sirnoota dhufee gabrummaa keessatti warra dura dhaabbate kan gogummaa ta'e jira. Fakkeenyaaf Wadaay yoo siin akkami Wadaay naan jette jee ilma sharmuutaa jee kalafaa ka'ee nama dhawus jira. Sababni ta'eet ammoo Wadaay galmoo Hormoosoo ajajaadhaa fi abbaa gadaa Raabaadorii afran qalloo kan akka lola calanqootti dura dhaabbannaa san godhan warreen gulanteessaa turanii fi taligaasa warra kannaa ture waan ta'eef sirni naftanyaadhaa Wadaay jechuun shiftaa akka nama siin jeeti jechuudha. Haamidoo Habiibis shiftaa jaamee jira. Kanarraa yeroo ABO'tti as dhuftu eegadde bilisummaa Oromoo dhaabbates
maqaa ijoollee gartee maqaa shiftoota gartee wambade maqaa jiru. Maaliif warra gootota eenyummaa isaanii falman kanarratti maqaan kun maqaa Ilmaa as keessatti ilaalchota lamaan wadhee ilaalchonni lamaan jiranii namni keenya gabrummaa ilaalchaa lama jala jira. Tokko gabrummaa ilaalchaa amantaa jala jira. Maqaan kanaan kan baafannee akka waan jannata seenneetti warri yaadanni jiranii. Warreen kun immoo maqaalee akka abuu siinjee kana reefu abuu bartee bintii kana jala deemanii warra baafatanii kuni yoo maqaa kana baafatu baatan waan akka jannata seenneetti ilaalchaa gabrummaa ilaalchaa keessa warra seenanii lammaffaan immoo osoo hin beekanii warra gabrooman jechuudha. Fakkeenyaaf maqaalee Habashaan maqaalee gootota Oromoo qowwataa immoo odaa kana maqaalee kana Habashaan waan jibbee irraa dibbee fakkeenyaaf namni Oromoo namni keenya keessaafuu amma aartiin calee jira. Fakkeenyaaf aartiin Oromoo duraan sirba akka Gatirsee ta'uu battee akka waan baadiyummaatti yookaan immoo sirbaaduma geeffatte akka waan baadiyummaatti ilaalamaa ture suni maqaa duraanii sana odaa wadaayin galmoo jirmoo kana faa yoo yaamte yeroo ammaan tanaa ilaalamaa jiru akka waan gartee warra yookaan immoo faarummaa yookaan immoo bakkeeffammaa warra laaleetitu maqaa isaanii roobeerraa yeroo san toleeraa si galee naana naaf nahii sabai maqaalee kanaa kana baafatanii maqaaleen akkanaa kun yeroo ammaa kanatti warri maqaa kana qabdan maqaan tokko maqaa ta'uudhaaf ulaagaa qabaa kun maqaa miti kanaaf namoonni akkasillee dhaabbatee Asumaaru dhaamsa keenya qabna. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya gaafa godhaaf yoo kan nuti daawwachaa jirtan hundaa lammii miidiyaan yeroo as dhiyootti sagantaalee garaagaraa qabatee dhufee kan isin bashannansiisuudhaa fi isin barsiisuudhaa dhufe ta'uun isaa beekamaadha. Kanaafuu yuutuuba liinkii as jala kaayamurra dheeytanii sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan bakka hundaadhaan yoo geessan odeeffannoo guyyaa guyyaa sagantaalee barsiisaadhaa fi bashannansiisaa ta'e tokko jennee yeroo dhiyootti eegalleetti kan jiru jechuudha. Kanumaan dhaamsa nuti asiniif qabnu sagantaa kana sababeeffachuudhaan gaa namni maqaa sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo sabaa himaalee garaagaraa irratti maqaa eenyummaa Oromoodhaan hin ibsinee fi eenyummaa biraa baafattan kallattiidhaan seenaadhaa fi eenyummaa keessanii hojii wal qabatuuf waan kun akka sirraa'uu fi hawaasni keenya kanneen fuuldura jirtanis ammoo kan asirraa gartee dhimmoota kana gadi fageenyaan ilaaltanii fi hubannoo gahaa argattanii eenyummaa Oromoon fuuldura qabu akkasiin tarkaanfachiiftan gamanumaan isinitti dhaamne ta'a. Ta'ee gaa'es goomsa gaariidhaa ga jalqaba gaa'es kun akkuma beeksii lammii miidiyaa sagantaa hedduun qabatee dhufee jira. San qofa osoo hin ta'in sagantaa nuti har'a dhiyeeffannetun akka sagantaatti yoo beeksisuu taate qophii talaantalaa jaamtii talaantala jechuun gaa namni wallaaleen jiru talaantala jecha afaan Oromooti. Talaatalli maal akka talaantalu namni hedduun ni beeka. Kanaaf ammoo wantoota sirrii hin ta'in finnee as keessatti qophii kanaan gafee heddeedu ta'a. Qophiin kun ammoo wantoota garaagaraatti haala siyaasaa haala yeroo akkasumas wantoota adda addaa aartii kanarratti xiyyeeffatti qophii kanaan waa hedduu talaantaluu ta'a. Asumaan qophii kanaas beeksifnee jirra. Eeyyen talaantaluu qofaa miti angoonaluudhaa fi horooruudhaa fi kaan isa immoo gadiidhaas hurreessuun shoqolluunis geessanii warreen akka fooyyee qabdu shoqolla. Eeyyen Qophii keenya jalqabaa talaantalaatiin irra waa'ee moggaa saalii maqaalee Oromoo halaaluu ta'a. Ammoo qophii keenya talaantalaatiin ammoo yeroo biraa dhimma biraa qabannee dhiyaannu ta'a. Hanga ammaatti turtiin wajjin taasiftaniis warri turtiin wajjin taasiftan galatoomaa jecha. Qopheessaan qophii kanaa Haliilammii Sireetii fi anis ammoo Iskoo Hamzaatii yookaan ammoo Raabaa Jooriidhaan kan na beektanii ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isin jenna.